galgala kana Booranaaf Gujii keessatti taatee mul'ateen beekne eega mul'atee booda gabaafame. Akkuma argitan eda galgala mul'atee jira kun dhugaadha. Ibsishaan biyyatti galuu isaa beekna. Namoonni baay'een qaama mootummaatiin ajjeefameera jedhanii poost godhaa jiru. Kan dursee murtii guutoo suuraa kana Mu'aaz maqaa balleessuudhaaf jecha kan fideedha. Murtii guutuudhaaf Mu'aaz wal falmaa jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني ردفتو تاف كابا جمتو تو أورو بشو أكما كم نافزرت جرو انجري إني عافيان چوغاران كن داكارا چوغاران كولالي نوج إنكنيني أمالي جاكي سن إنكنيني كولالي أمالي جاكي سن إنكنيني كولالي كيسن نوك عبدو سني قالي إنكوسينا yeroo kana keessa namni kalee namaa kennu jechaadha. Namni kalee namaa kennu hin jiru gowwoominaa. Egaa akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan irratti fataa zanaa jennu isin amma xumuraatti na waliin turuu qofa. Warreen magar chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan mana namaa keessaa atu subscribe godhin taa'uuni dhowwaadha. Ni way hedduu kana gaa subscribe kun saddoma seenuuf cinqamaa turre galleerra. Qabsoo meeqa booddee naa liqeessaa jedhee warri liqina jedhan harkaa fudhachuu ta'aa jirus jira wanaas keessaa liqeessaa jedheetan fala meeqaan subscribe kun soddom seennee jirra. Miimaal tokko harkaan argutaati gara viidiyootti seenna. Egaa guddaa isin galateeffachuun barbaada. Warri jalqabaa kaastanii jabaadhu qaxalii keenya qimamii keenya naan jedha na jajjabeessaa akka dhiira natti dhaga'amu na godhaa. Asin nageessan guddaa isin galateeffachuun barbaada. Sifai baay'ee tokko naa galatoominaaf jiraadhu. Si'ilaa tokko si'ilaa. Akkasii viidiyoo kanas laayik gochuudhaan jalqabaan isin jechuu barbaada. Thank you. በጣም ነው የማመሰግናችሁ. Thank you. galgala kana Booranaaf Gujii keessatti taatee mul'ateen beekne eega mul'atee booda gabaafame. Godina Gujii fi Booranaatti galgala kana taateen maalummaan isaa adda hin ba'in mul'achuun himame. Taateen Gujii fi Booranaa keessatti mul'ate kan kanaan dura ta'een beekne yoo ta'u godinaalee Gujii fi Booranaatti galgala kana taateen bifa suuraan asirratti argitan kun maalummaan isaa adda hin baane qaanqee ibiddaa fakkaatu wal hordofuun mul'achuun himameera. Jiraatonni godinaalee kanneen taatee akkasii haaraa ta'uu siman jiraatonni tokko baatiiwwan muraasa dura taatee wal fakkaatu mul'achuu himuunis gabaafame. Qaanqee ibiddaa fakkaatu ijaan arguuf maal akka ta'e adda baafachuu fi rakkachaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Boruu konsootu gabaase. Egaa akkuma asirratti dhageessan waan hin taane argaa jirra. Keessattuu yeroo kana keessatti ji'a kana keessatti waan hin taane waa'eedhuma bakka mallattoodhuma qiyamaati dhaagaa. Tobbadhaa isinii galee isuma dhugumaa garuu naannoo Amaaraattis wanti ka dhiigaa wayii burqaara jedhamaa ture. Yedduudhuma kana keessa jechaadha wanti ka dhiiga fakkaatu lafa keessa ol burqaa ture. Waan arge dhaga'amaa jira. Balaa addunyaa irratti uumamaa jirus argaa jirtu. Engidda immoo naannoo Keeniyaatti akkuma viidiyoo irratti dhiyeessine naannoo Keeniyaa irratti taatee mul'ateen beekne hawaa keessaa sibiila guddaa isaa akka bu'e viidiyoo engiddaa irratti isiniif dhiyeesseen ture. Maal jettu meemi waa'ee kanaa irratti ilaalaa. Waan hin taane mul'ataa jira. Waan hin taane argaa jirra. Rabbi nu haa eegu jedhamee. Muje warra koon fuutuu adaraanan dhadhabee naa deebisi. Mala kamittan danda'a kanatti dhadhabdee han sibiila wayna seetimu lafa kana keessan ol beena seeti'an. Anis nama akka keetiiti bar lubbuun qaba. Akkam kan nan dhadhabee warra koon fuutuudha qaal kun yoo gaccoobu. Akka gootu ofumaa keetiitti rakkadhu. Isiidhaan isa bareediin. Maa sigireeffatte seetimu. Maal asaasi guuti siinumtiyyuu. Hamma keessaa gadi bu'e alhamdulillahi rabbil alamin jedheedhiin barakaattu raasanuma. Indee waan lama ajaa'ibsiif harummanni. Akkasi deebii ajaa'iba mujee gaccoo jedhe malee dhugumanni kun gaccoodha. Sammuu kana immoo maalin argaa jira viidiyoo 3 moo 4 argee ibsishaa goo jaalalleen jaan makii. Jaammakii isinii galee jaammakii biyyatti akka galee beektu. Ibsishaan biyyatti akka galee beektu. Isaan wal qabatee namoonni tokko Oromoon kun walitti farrisaa walitti duulaa akkuma jira miti akkuma waan gaddaa walitti gammadu wayi Oromoodhuma takkas walitti godha immoo Oromoodhuma takkas walitti godha.
mucaa kanarraa qiimii maalii qabdu? Poolitikaa keessan galu waan argen hojjetu mucaa kana maal godhanii giddiidhaan qabaa hidhaadha moo maa inni wanti ta'aa jiru maa inni? Laala amma wanta kana dubbisaa hidhamuu qaba biyya galee jira waliif sheer godhaa. Ilaala tokkodha. Ilaala asirrattis asirratti immoo sishaa koo kichuu koo osoo taphattee hin quufin reeb har'a ganama waraanni mootummaa itti dhukaasuun ajjeesanii maali badii mucaa kanaa lubbuu qulqulluu baasuun maaliif barbaachise jedhanii poost godhaa jiru. Viidiyoo 3 oliin arge kana qofaa miti. Kilaasikaalee kan boo'ichaa jala gadhiisanii yeroo tokko hidhame yeroo tokko du'ee maayinni wanta akkasii maayinni Oromoo maaliif akkas walitti taanaa? Maaliif akkas maaliif tuttuqqiin maaliif tuttuqqii dhumti maaliif barbaachisa? Isinumatu wal tuttuqee isinuma balaara wal buusaa jira. Dhiisaa daraa dhiisaa nagaadhaan jiraanna. Maaliifuu warri viidiyoo akkasii ilaaltanii hiriyaa koo tokko natti ergee warri viidiyoo akkasii ilaaltanii namoonni tokko dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a. Soba viidiyoon akkasii laa hin amaninaa. Qarso dooman dalagee litiri takka beenzilii 200 allaa kana nyaan. Osoo natti hin baay'u seetuma kararra dhaabee deema boota maa dhaabda baay'ee maa dhaabda osoo kararra bagandaay tasgabbaay malee tokko. Ansin dheena ati baay'ee jeetin saqaba jira qulfii fudhadhu qarso dooman dalagee litiri takka beenzilii 200 allaa kana nyaan. Ati mana ijaarratu jirtaar buda mana naduuba mana baay'ee yan dalageen. Guyyaa guutuu horee tokko. Guyyaa guutuu hin dalagne qarso dooman dalagee fudhadhu. Duuba toppa awwaan si kan raawwatee akkamitti darbaree dhibba budduu tante udaan keena gadi kai udaan keena gadi udaan kan buda ay toppa baatiri irraa hidri biyo fete baay'ee tante ama kuda afurin dalage baay'ee tante mana si jaare gabii siifin kan saatummaan naaf yaa laa kana nyaan nen buda duuba toppa laa kana nyaan ni nyaatta boru ni nyaatta ati jaarti itti fuuteen si dalage buda naman fakkaan top sindai nana baay'ee tana fuudhin irraa deema dhiigaan natan fuujjiraan irraa deema. Haa tokko gabiillee kan dasnee hin fadhu narraa hin dalaguun sin jeer amma kudha jaan dalagaan baay'ee duubaan baay'ee tana akkamiin godhasi malee namni biroo deema na dura top na dura na dhaggeeffadhu kaayaa maali si dhaggeeffadha dachii biraa bitaa ammallee taaftee har'an dhagee waa hunda har'an dhagee mana ijaarratte fooqii buda baay'ee tanaan anama kudha afuris baay'ee tante oofe qoonqoo nyaanne nama laagan deemnarra hiiga amma ijoolleen guggubatteetti gatiin beenzilii gatiin maalii omti waariin ijoollee maraacheera isinii galee yeroo kana ijoolleen dhagaan jiru ni tuttuqinaa ijoollee bakka tuttuqinaa irraa bu'aa. Ijoollee akkas taatetti karaarra dhaabdee akkas taate hin ta'u isinii galee namichi tokko faan gaayyaa dhufanii manatti na ajjeesaa jedhan gaayyaa ciisanii na ajjeesaa laalame viidiyoo kana. Seeraolii maali namni nama jeesu rabbi nama jeesu rabbi seera nama jeesu kaa seera daagi duudu man barbaade na jeesi adaraa seeraan bultuman bultan adaraa seera Miira qaallichuun keessa jiranu namoonni baay'een beektu jedhee yaada. Keessattuu naannoo baadiyyaatti baay'ee cuudhamaa jiran abbootii keenyarra annaman beeku jechaadha. Annaman beeku namni hin beeku sababii qe'eesaatti sababii waan muka tokkotti gaayyaa gibira kaffaltu jedhamaa jira. Waa'ee kanaatiin muka tokkotti muka bunaa tokkotti gibira kaffaltu jedhamaa jira. Kanarratti gubatanii keessattuu yeroo bunni godhatu qabaa yeroo bunni godhe waan beeku irraan isinitti himaa jiraan gubatanii kan na ajjeesaa ofiitan jedhee jira akkasuma jechaadha. Haalicha kana fakkeenya fudhachuu dandeenya malee wama isaan akkas gubataniifis hin beeknu waldhabbii daangaatiif ta'uu danda'a akkasumas immoo waa'eedhuma gibira kanaatiif ta'uu danda'a wanta akkasiitu uummata keenya irraa hir'atee bareedduudha. Yaa biyya keessa jirra akkatti beektu miti. Innaa rabbumaan kadhadhaa mimi wallahi rabbumaan kadhadhaa dubbiin akka tokko ta'an jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee murtii guutoo suuraa kana Mu'aaz maqaa balleessuudhaaf jecha kan fideedha. Garuu suuraa walirra finnee ijoolleen teenyaa argidha. Akkanatti maal wal godhuun kun gaariidha miti. Amma fakkeenyaaf
ajandaa wanni irratti eegalame dachaa sina fakkaata. Ajandaa dachaa irratti Mu'aaz irratti maal goonee nutis yoo shira xaxnee tarii ni milkoonaa. Mee amma Mu'aazii fi Murtii Guutuu walirra duulanis maaltu dhufaa maaltu milkaa'ama. Namni yoo tokko walirra duuluu irraa wanti dhufu tokko illee hin jiru. Kanaaf Murtii Guutuu illee ajandaa kana dhaabuu qaba. Mu'aaz illee dhaabuu qaba. Isaan lachanuu walitti araaramuu qabanii jechuudha. Dhimmi dachaas immoo nama waliin fixuu qabu. Dhimmi dachaas dhimma noormaalii ta'ee fudhatamuu qabu malee namni irra wal dhabuu qabu jechuu barbaadeeti. Akkanumaan jechuu barbaada. Mu'aaz illee immoo akka dhuunfaa isaatti dongoroo qabaates dongora isaa san kasirreeffatu ta'a malee ni gorsan malee keessaan wanni kana gaarii miti jechuudha barbaadeeti. Egaa akkuma dhageessan hedduu kana immoo Murtii Guutuu maal jedhama Mu'aazii waliin walitti bu'iinsa uumameen wal fokkisiisuudhaaf waan tokko godhaa jiru. Gaayyaa geemii taphachuudhaaf iyyuu qaxaroo qabanii jiranii. Akka itti dubbanuu qabnu geemni immoo geema ajaa'ibaati. Murtii Guutuutii fi Mu'aaz jidduutti lola hamaa Facebook irraan ka'ettu TikTok walitti dhufe gaa. Waan baay'ee deemaa jira. Walitti bu'anii samuuna kana akka tokko jedhaa jiru. Egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada. Amma mucaa maannoo viidiyoo kabiraatti walitti deemuutti Oroshoo baay'ee.